akka kanaa kun amma akka inni gartee mana keessatti rakkatu gochuun nurra hin jiraatu ilma Oromooti. Firii hafarsoo gooticha Oromoo. Okay, itti kufi Ramza. Firii hafarsaa wanni qaanyessaan akkana nunu qabanii ufii keessanii immoo walitti garagaltanii inni miskiina jedhee achitti fideetiin hin ka'eedu aara gantummaa akkanaa dhiisaa ijoolleen siqqoo mandootuni gaarii miti dhugaa rabbi usmiyyee jala kana taa'ee baay'ee garaan na gubataa ture waan fedhedhe yoo ta'e jazaan biraa qaba usmiyyee eenyu afarsoon taa'aa irra hanga balbala qo'an kana argaa jira garaan na gubate wallaahi laazimii dhiisaa ani ijoollee siqqoo mandoo kunoo an arsooma kiyya waakkadhaan afarsoo qabdan taanaan jechuudha fagaadhaa achi. Fagaadha oba fedhelle yoo ta'e badaa ufiin gorfatan malee akkana garaa jabaattanii akkanatti qabuuf yaaluu jechuun bataam sheebno nutti kolfan wallahi nutti kolfan usmiyye akkanumatti jedhaan kuno an siqqoo mandoti jala gadha fagaadha irraa usmiyye fafarsoo irraa dhugaa rabbi yoo dubbanne jechuudha namni kalaas keessaa ba'ee fafarsoon keessaa ba'ee dhimma kana keessa hin jiru ajandaa kana keessa hin jiru annama wal ficciisaan jiru jedhee jira wannummaan ijoolleen baalee farsiitti gubattaniif maa inni aboo irraa fagaadha namni uf ta'ee jiraachuu hin danda'u. Ufii isaati kalaas ajandaa kana keessaa baay'ee rakkoo takka uumuun fedhu sababa kiyyamni waliin fixini yoo jedhe namni jiraachuu hin danda'u. Fagaadhaa ijoolleen achi dhayxatuun jechuudha boruu ufii kennaa walii garagallee wal finna jechuudha. Tokkoon keessan meetti kalaawa. Kanumaan dhaamsi kiyya wallaahi laziin bataam sheemno. Amma kabiraallee jechaadha galatoo miraamzaa hafarsoo kiyya ani si jaaladhaa si kabajaa wanni amma si gochuu danda'utti biyya sirraa fagoo kana taa'e tokkoffaa sagalee si ta'u inni lammaffaa mala ittiin jalaa baatu. Si kaudha. Innis akkami Sodaa itti kufi. Amma jara kenna maaltu jiru sitti fakkaate. Araba isallee dawalee jira. Arabni isaa kagaltu fagoodha. Yoo rabbiin fidee fi jira inshallah ima bayaa garuu immoo dhageeffadha jara kenna. Wanni kuni shira hin taane dalagame shira kanallee bakka irraa dalagame beeyna. Maanguddoonni siqqoo mandoo warri riyaa keessa jirtan akkasuma immoo warroonni ambaasii keessa jirtan warri siqqoo mandoo riyaa irraa kaasee shira kana hanga bakka wannoo kanaatti namni dalagsiise ijoollee kana qabsiisaa jettanii warroota muqiimotaa jechuudha. Keessattuu gadi fageenyaan warri hafarsaa irratti hojjetee waan kana akka ijoolleen kunillee nyaatamtu godhe ijoollee kanallee mallaqaan itti bittanillee waan barbaadan gootan hafarsaan lubbuu nama tokkichaati aduu waan barbaada ta'u garuu immoo kumaatamni akka hafarsaa duuban hiriiru beeka. Kanaa manii beeki. Afarsaa yoo du'e Usmiyye akan laal anillee mala tokko baasaaf jechaadha malli innis maalii waan amma irra taa'u san fakkeessee jechaadha ofii jala seenee alhamdulillah. Arabni dhufee jira. Gadi beera. Arabni dhufeera. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Abboo wariyyaa san xara isiise amma saa kana guursisi. Takbiir. Abboo baga rabbi si baasa. Akka gaafa Joor Mahammadii dhaabuu Wallahi farsoo kenna baga rabbi si baasa. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Amma wariyyaa san dhageeffaa afarsaa dhageeffadhu. Afarsatti arabatichatti dhimmi waan kana dalaisiifanii dhimma daruuridhaa halkan kanatti ijoolleen sun guutuun dhaabama ta'uu qabda jechuudha. Alhamdulillah rabbil alamin jira hundi keessa rabbii keessatti shakkara. Rabbi malee ocaasitti muran jennaan rabbii keessa jira. Namni yoo sitti mure obboleessa kiyya waa takkan taatu yoo rabbi sitti murin rabbiin kun afarsarraa fakkeenya fudhatuu dandeettan jechuudha. Namni sitti muramtee rabbii keetirraa abdiin kutini rabbii keetitti cinnaan ati garaan kee qulqulluu taanaan waa takkan taatu afarsarraa fakkeenya fudhatuu dandeettan. Alhamdulillah rabbil alamin. Miskiina kiyya baga rabbiin si baasa. Ijoollee makiinaa argitee sitteen si'aa asii muka keessa sitteen jedhanii arabticha ammoo deebi'aa ulaa cufinaan jedhee gideen arabtichi deebi'ee isin garsiisa arabtichi ni deebi'aan jedhee daqiiqaa 15 eeginaan jedhe dacha'anii jiran jennaan sinigalee garuu haraamiidhaa jedheenan ilaa walii gal haraamiidha jedheeni amma dhufee deeme argitanii makiinaa isin garsiisa chuulaan irraa banee ana narraa baninaan jedhee daqiiqaa 15 dhufee jira. Afarsa waa takka addaan nu baasi ijoolleen hirgitanyaa ijoollee si komandooti afarsa ijoollee si komandooti. Dhageeffadha arabtichi dhufe amma immoo deemeetiin naannoo kana guutuu shortaa gubanyiisaa naan jedhee anaan ulaa cufa dal deebii naan jedhe shortaa fidee dhufee deemee jira hanga sanii walumaan turraa waan asii deemuun ilaallaa jechuudha. Okay, ijoollee si komandoo akka ta'e akka dalaisiise garuu immoo alhamdulillah baga rabbiin si baase caaltuun ati ufeegi uummanni kun barbaadu amma namichi sirriitti gartee ofirraa eege buleessu akka mana sitti hin cabsine mana sirriitti gacuufadhuuti.
immoo rabbi itti milkeessina jechuudha. Nyaatamtee jirtanii. Inshallah. Emilkaan. Amma waan gootu laal soddaa maal goota beeta makaddaa yoo dubbiin jabaatte jecha aga arabticha achi fiigutti yoo dubbiin jabaatte tiraazii irra teessu tan argita tasiduu beertu san jechaan isii san jala hin seenta jedhi in uffatta okay isaan ofiisi barbaadan san tiraazii fakkaattiimi gaafa namni dhufee jechuudha achuu taaltee miila isaanii qacamii gootu inshallah awo dhiifama guutaa rakkoo teeknikaa nu mudate ati Qosaa dhiisaadha jara kenna qosaa dhiisa dhugaa dubbachuun lubbuu namaatiin hin qoosina. Isin galee wanni amma taatee nama dalagame kun taatee suukanneessaa. Lama arabtichi dhufee narraa banee ula kino ijoollee dagarre ijoolleen shortaa fidee kuteera namichi shortaa fidee dhufaa fi hin dhufuun beeknee ulaa cufadhu taa'e naan jedhe garaa keessaan qaraqari naan jedhe hayya jedheeni ulaa qaraqaradhee jira akkuma jaratti qaraqare jechuudha. Jarri silaa bar nama fidattee ijoollee takka tosira ijoollee arbaa guuguu gamana jirti jara bira deeman jedhan sii galee bilbilaan itti bilbilee nanni dhufnaa taa'e naan jedhan ulaa maa cuftan jennaan rakkoon biraan jiruu naan jedhan jechuudha. Kanaaf amma shortaa fidee dhufee namichi waliin eeynachuu waan asitti deemu jechuudha. Wallahi wanni akkanaa kun gocha fokkataadha ila gocha fokkataadha gantummaa akkanaa kana dhiisaa ijoolleen isii komando jechuudha. Tokkoffaa inni abboo hujiif amanee uf bira isin fide wannummaan isin balbalatti cuftaniif maal inni saroota wayiidha jechuudha. Wallahi laazim jechuudha wal haa kabanyu abarsaa dhageeffadha wallahi laazim jechuudha. Kana booda abarsaa tuutan taanaan kunoo anillee bakka jiru kana mushokola kabaladhee dhufa na amana sareewwan laattiin qoosin dhiisiree deesha isaaniin dhugaa naasoo jiran. Isi amma gabbaaree walitti tarabinaa si komaaf manta tanaa walitti tarabinaa qoy amma nama kudha qabee isinii fitaan kolkoloota tan walitti tarabinee mataa walitti buufna siin jedha maal abbaa isi. Okay, amma kanaafuyyuu alhamdulillah ijoolleen akka iddaleete sun ijoollee arbaa guuguufaa afarsaa amma tokko na bira jira qallaan tokko amma qabaa fida amma fida. Mataa keessa dhayajjeesi. Mukaan. Amma fida amma haa fidu daqiiqaa kudhan natti hin fudhatu daqiiqaa kudhan amma sa'a kana amma. Abboo usmiyyee dhiisi wanni miskiina yoo ta'e homaa maqaa siin qabu dhiisiyyuu wallahi dhiisi. Waliin qixxaa'ina akka hadaamii wal qixxaa'uun gatiin qabu. Afarsaa waa takka taananii daqiiqaa akka hadaamii wal qixxaa'uun gatiin qabu abboo. A'uuzu billah. Anillee ijoollee warra garaa itti himnaa yoo didan waliin gayyaana. Hamza ijoollee warra firiyyeetii fi ijoollee warra garaa laafota kana bira jirti. Shanii walitti saddeetiin taate amma qabee walitti mataa buusaa eegaa. Ta warra garaa laafota yoo qabdellee oma takka nan qoccoo qabi ta warra garaa laafota taana. Dhageeffadhu ilaa jara kenna shirri kuni shira jajjaba garuu nama hedduu harka keessaa qaba garuu warri waan kana dalagan kuni amma isin dhumatteerti abadan amma booda nageenya takkan jiru afarsaa kutaa oromiyaa ka barbaade yoo sibira dhufe cirii karatta fi nyaadhu kamsaa godhiiti dhugaa isin jedhaan oromiyaan abbaa barbaase anamma kunoo jimma afarsaa safara keessatti kaleessi dhuftee jennaanin ay deemnanii walaa miskiin walaa sikkiin dabarse sikkoo mandoo arsii baale walloo hararge jimma kutaa barbaade haa ta'u siin jette dhumateera miskiina jettee ati ufitti rartee miskiinni hargisiitiin sii mana keessa ciisu bakka irri baatis qabda bar miskiinni akkana bakka raftus ejjeesku akkana bar bakka raftus Abarzoo. Amma dimsi goriyaan Oromoo qabamsiisuudha ummata ila jara kenna waan akkana kanatti qoosuun gaarii miti dhugaa rabbi dubbachuuf wallahi nafsee ilma namaatti qoosuun ni ulfaata ilmi namaa amma beekaa irra wallaala heddummaata si galee wallaala sitti dhiyaatee obboleessoo ka hiriyaa si fakkaatee albee garaa si kaa'utu ati ofirraa ni garte kanaan kun nama kiyyattee ati ofi dhiyeessitee waa takka irraa ni yanne wallahi sun dhugaa isin jedhaaran kaati inumaa tasumaa irraa ni yanne ka harka keetti irraa nyaatee si nyaatutu heddummaata ka fagoo ofirraa eega yeroo ammaa kana kama si wajjin nyaate ka si wajjin dhuge ofirraa eeguu qabda si galee wantichi kun immoo ka qoosaatti ilaalina dhugaa rabbii nafsee ilma namaatti qoosaa kolfaa haasa'uun waan danda'amu miti afarsoo dhageeffadhu sitti madiina qabda yaa hedduu qabda obboleessa kiyya lubbuu kee rabbi si haa eegu ati gartee ufee qumna garii sitti haa ta'utti hin jiran isa qumna garii jechuudha nama 100,000 irratti isaa turanillee isa walumaan argaa ture ilaa quba dhageeffadhaa ijoolleen kenna namni kee badaas ta'us gaariis ta'us homa fedhes haa ta'u inni borusi awwaalus kayoo ati waa taate waasii godhullee
isuma kana walitti himna dhugaa jirtu walitti himna gara gartanii nama lubbuu keessi baasuuf deemu gortee gaafa obboleessa kee lubbuu baasuudhaaf isa silaa gartee bira dhaabbachuu qabdu lubbuu isa baasuudhaaf yaalii raggootu kuni akka sabaatti illee akka ilmaan sikkoo mandootitti illee kuni qaanyii guddaadha isiniif uf bara uf beeka isa gurra isinirraa ciru deemaatti gurra irraa cira gartee isa gurri maaf nu murama jedhu gurra muruun deemina dhiiroo isa maaliif gartee mirgi keenya sarbame isa maaliif miskiin tumama jedhu tumuuf hin deemina nabsee isaa baasuu hin deemina deemaatti ka miskiina gurra ciru deemaa gurra cira hoolayyi maal bootanii qe'ee keessas garagaltaniitiin nama kaan nyaachuuf deemtan yaa dhiiroo kaan itti himan ummata kana taa'aa jenneen dadhabne nama jalan fiigina nama keessa nyaachuuf hin deemina of keessa garagaltanii of garagaltanii of hin nyaatina isin jennee isin himaa jira bar ati obboleessi kiyya abbaasi dhufe hafarso cafa qiitii kanan jedhiniiti sugutti mataa keessa yaasitti biraa kutte obboleessa kiyya dhugaa rabbii sitti hima wallaahi nam takkatti safara keetitti hin kaleessi nama akka shoror keessaatis ilaaltu ummanni si jibbiti takkatti hin feetu dhugaa sitti maara namni kun yookaan kiyya ittee nam tokko ofitti dhiyeessi sitti himan akka Suleymanis siidhaamaa jira isa dhugaa sitti hima wallaahi an duras keessaa waan kana sitti meera ilma namaa tokko amantee ofitti hin kaleessin obboleessa kiyya sitti himaa jira sun dhugaa sitti hima obboleesso wallaahi akkuma sitti maara hin kolfina dubbii kana akka qoosaatti ilaalinaa jalan dhugaa rabbii wallaahi yoo dhugaa dubbanne jechuudha doorsisaa turan kaleedheen gaddallee jechuudha ijoolleen arsii jechuudha waan kana kun sirrii miti wallaahi laazim baxaa miti sheemidha ijoolleen arsii jechuudha baxaa miti diinni nurraa godhuu qaba jedheetiin halkanii guyyaa falmataa tureetiin amma a'uuzu billah Ramza dhaggeeffadhu ummata kana guutuu ana gayyaase dhaggeeffadha ana si gayyaase obboleessa kiyya namni tokko hin galchin fira hin qabnu siin jedhe fira takka hin qabnu rabbii tokkicha qabna rabbii keetitti to'ii badee fi sana booda akka si dhufe dabarsi fira takka hin qabnu siin jedhe hin qabnu takka fira hin qabnu nuti si galee anaa fi ati rabbii yoo ta'e malee fira hin qabnu siin jedhe guutuun isaa bakka hin barbaannu firallee hin barbaannu oromoon fira nuun ta'ina nulleen deeggarina nulleen qeeqina wallaahi laazim waan takka yaadina wareega lubbuu yoo ta'e isin cinaa jiranillee wareega lubbuu fiirachu dhaggeeffadha ila dhaggeeffadha tokkoffaa irra dhaggeeffadha nuti diina keenya fi fira keenya illee addaan wallaallee jira kamtu diina kamtu firaan beekne amma walaas afarsaa dhiisisin jedhe boo waan oromoo afaan oromoo waan dubbatu amaara tigre nyaadhu wajji dhuge obaasi gaffuri waan oromoo dubbatu agarraan dabarsi kutaa barbaade yaa bahu diinni guddaan anaa fi afarsaa hin qabne oromoodha amma boodatti maaliif yoo jette hin agarre kaan takkaamee amma ka keessa dhalanne kasin fira keenya jechuu ni dandeenya. Ay baadee garaan na bu'ate. Wallaahi laazim afarsoo dhaggeeffadhu nama nyaata naa kenni jedhee bishaan obaasee dhufe barbadaa obaas barbadaa kana booda jechuudha in amanin ijoollee sii komanto an durumallee sitti hima jira laal usmiyyee hiyyaata takalee waan qaaqaa turte jechuudha ijoolleen tun mana banatte usmiyyee fi afarsoon qabamuu qabdi usmiyyee maal abbaa keessanii yoo ajandaa kana keessa jarri baatetiin hin jette namni bilisaan jiraatu hin danda'u maal jechuudha uf kabaja ijoolleen sii komando uf kabaja nama si dhufe ajjeesi guma namni si gaafatu hin jiru hillim godhi mataa keessa itti facaasi shugudhiite na alatullaahi alayka welkam af miyye wasndufna ya amarto bra dagar Aku jirta. dago jira Dake. Yo ke tidak wali asra panu. Ima waya. Apo ahmi ye mal wajin demar tadi jolle atille sana manu jolle wajin demar. Abo koi mana bafte bu an shoror ke samiti bar mana bafte ko shoror ke samiti bar shoror ke samiti bar. Atille ai ke sa tete kol fitabar bo atille ai ke tete kol fitabar. Du kol fitabar. Mal kolfe bakka jiru rara de warana ki afaan rara de taa'u jira bar maal sunu kolfi sisi. Wo lubbuu namaati bar lubbuu namaati ka isinitti qoostanii kolfitan kun bar. Maal jechi? Jara kenna agarree jira alhamdulillah ila dhageeffadha farsa waa takka siima obboleessi kiyya tokkoffaa rabbiin si haa eegu jabaadhu feeg amma dhageeffadha farsa yoo iddoon sun siin mijatin kootu borga nama na bira jechuudha wallaahi amma sirraa kafalee waqqaa saman billaa alaa saaba keera dhufta sa'a kana amma kootu siin jedha yoo haalli siin mijatin iddoon sun siin taane iddoo kee ballagameera waan ta'eef amma ganama subii dhabira kootu kalaas yoo barbaadde immoo edanaan bulee namisha godha si ergaa dhufuu dandeenyaniin edana dhuftaa jechuudha kalaas wanni biraan jiru kootu bakka takkatti yoo dhugumaan dheerummaa qabaatan himatti nu haara shananii yoo duunellee walumaan duuna
kottu na bira wanni biraan jiru maaliif fagaadha obboleessa kiyya anamma bakka nama jiraatu kanatti ayyi dawla arabnu asitti kunturra afaan kaa'aa jechuun takkittiin isii harkaa gochuu hin dandeettu si galee bakka jireenyatti illee gaariidha bakka abbaa barbaadnellee hojjetan isaa daqiiqaa 5 keessatti keessa biyya kana keessaa baafachuu dandeenyudha si galee kanaafuyyuu gara na biraa kottu jechuudha na bira kottu abbaa barbaadde bakka inni jirtu gaarii anamma sa'a kana nama ajjeesee daqiiqaa 5 keessatti keessa biyya kana keessaa bahuu danda'a daangaa biyya kana keessaa bahuu danda'a jechuudha. Itu malah fajir tu.